Galatoomaa sinan galateeffadhaa guddaa tokko sin jaaladha horaanaaf fulaanaaf jiraadha subscribe kuma dhibba tokkootiif guddaa tokko sin galateeffadha sinan jaaladha jaalattanii fedhii keessan subscribe na gootanii waa video koo ilaaltaniif guddaa tokko sin galateeffadha garuu kuma dhibba tokkoo son taane kuma kudhanii amma waggaa raatiitti kuma dhibba tokkootiin dhufeeta sin galateeffadha akkam fayyaa jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa naaf taatanii Okay. Kaleessan argee subscribing kiyya kuma kudhan guute. Kanaafuu sin galateeffachuun qaba maaliifi xiqqaa miti nama kuma kudhan jechuun bar xiqqaa miti. So galateeffachuun qaba. Sin galateeffachuun qaba. Dhugaa sinin jedha video kiyya hundumarratti sininan jedha hin beektu. Namoota na deeggaran hundumaa even nama video kon jaalatan qofaaf osoo hin taane nama video kiyya hin deeggarre hin jaalanneefiyyuu jaalalaaf kabaja siniif qabu yeroo hunduma sinitti sababni isaatis yeroo tokko commentiin positive ta'e yookiin immoo sinin jajjabeessineeyyuu sin jajjabeessa amma fakkeenyaaf namni tokko na deeggaree yoo dubbatu ta'e isa kaleessa caalaa har'a fooyyeessitan video itti fooyyeeffadheetan dhufa jechaadha sinii galee miti inna kanaafuu baay'ee tokko dasna jedhe dura afaan amaariffaatiin nan hojjedha hin beektan video afaan amaariffaatiin isa afaan oromooffaatiin isa hojjechaa tan ture jalqaba yeroo jalqabu afaan oromooffaatiin illee hojjedheen jira video kiyya gadi buutan ilaaluu hin dandeessan warri ati naaf xanyaadha jettanii na arrabsitan jechuudha ani nama dhugaa siniin jedha ani naaf xanyaas miti ani maalis miti ani nama hunduma keessan nama na deeggaru hundumaa nan jaaladha nan kabaja even nama nan deeggarle nama ta'e hunduma nan jaaladha nan kabaja hin beektu sin kana yeroo hunduma video kiyya irratti sininan jedha maaliif seetan namni tokko namni hundumu yaada mataasaa qaba namni tokko yaada kiyya hin deeggaru taanaan jibbuun qabu inni yaada mataasaa qaba waan ta'eef na deeggaruu hin danda'u kanaafuu nama tokko jibbuun danda'u jechuudha. Baay'een keenya garuu video tokko laaltanii na arrabsitanii kaatanii video isa lammataa yeroo laaltan video biraa laaltanii immoo dhiifama naaf godhi jettanii illee warri dhiifama na gaafatanii jira dhugaa isiniin jedha anillee akkuma amala keessanan qaba. Anillee namuma akka keessanii akkasiin na hordoftaniitti hordofuun qaba. Yeroo baay'ee jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf waa'ee jaalalaa, waa'ee durbummaa waan garagaraa yeroo haasofnu bilginnaanatti anallee safuunatti fakkaata duraan beektanii safuunatti fakkaata garuu dhugaan jiru safuu miti guys dhugaa isiniin jedhaan rabbi maaliif seetan dhugaa jirtu walitti himne walirraa barra malee akkasumatti akkuma nama duriititti jecha nuyi warra duriitirra kan tashaashaale nuyi warra duriitirra barumsa garagaraa dhageenyaa miidiyaa hordofna hundumti keenya kanaafuu akka nama duriititti jiraachuu hin qabnu nuti. Nuti nama haaraadha. Sammuu keenya haaromsisnee barannee fakkeenyaaf akka ofii keessanii guddattanitti miti daa'imman keessan kan guddisuu barbaadan miti hundumti keenya jireenya nurra wayyoo ta'e yookiin immoo jireenya keenya caalaa kan bareedaa ta'e daa'imman keenya warra nu duuba dhufu jiraachifachuu barbaanna. Kanaafuu nuti immoo maatii keenya nuti warra duriitirra kan barateedha sammuu keenya qaroomadha jechuudha. Kanaafuu wantuma safuu hin jedhina. Wanti safuun baay'eetu jira. Kan namni nun argine mana keenya keessatti goda keenya keessatti wanti raawwannu wanta hedduutu jira wanti safuu ta'e isaadha safuun. Safuu san dhiisame dursa jechuudha. Warri yeroo nani waa'ee durbummaa sa'u yookiin waa'ee jaalalaa sa'u yookiin waa'ee dhiiraa sa'u kun safuu miti. Walirraa barra jireenya keenya fooyyeffannaa hin jiran. Saasatti garuu wanuma ifa ta'ee jiru tokko fakkeenyaaf hamma fakkeenyaaf jechuudha shamarran dhiironni maaliif durbummaa jaalatu jedhee on dubbadhe kun hin beektan dhiironni baay'een akka durbummaa jaalatan maaliif isaa jaalatan kanaafuu maaliif safuudha jettan safuu wanta hin taane safuudha hin jedhina safuun wanta baay'eetu jira safuun dhiira hormaa yookiin immoo dhirsa namaa wajjin yoo cidha yookiin gaa'ela maree kan ciista taate kana safuun wanna hormaa oduu siif hin eeyyamamin hin attatanan kun safuudha. Safuun wanta jiru amma fakkeenyaaf wanta jiru tokko dubbachuun safuu miti.
Kanaafuu safuudhaan jedhaan warri safuudha jettan please na hubachuudhaaf yaala walaa hubannu akkas isiniin jedha. So har'a baay'ee tokkoon gammadee jira. Maaliif yeroo si subscribe na goota, yeroo si like naaf goota, yeroo si share naaf goota dhugaa isiniin jedha. Wanta kaleessaa caalaa nama barsiisu kan isinirraa barachuu dandeechan viidiyoo akkanumaaniiti. Viidiyoo wanti isinirraa barachuu hin dandeenye isinii fidee dhufuudhaaf miti. Abdiin kiyya yeroo hundumaa wanta kaleessarra wayyaa, wanta kaleessarra gaarii ta'e, wanta kaleessarra bareedaa ta'e isinii fiduu yaala jechaadha. Baay'een keessan akka waa'ee rifeensaa barsiisuu hin beektu, waa'ee fuulaa atti dibatan akkasumas immoo waa'ee jaalalaati. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan isin barsiisaa ture. Amma immoo gara biyyaatti tangala. Yeroo dhiyoo keessatti ji'a lamaan kana keessatti gara Itoophiyaatti tangala jechaadha. Kanaafuu biyya keenyatti illee biyya keenya keessa teenye fakkeenyaaf asitti salphaadha, waan hundumaa salphaatti argachuu dandeenya. Hin beektanii wanta rifeensatti dibannu an akka hanqaaquu, an akka zayitoon yookiin olive oil, an akka mayooniizii, an akka roob yookiin immoo urgoo yagootisa jedhamu Ingiliffaan jechuudha. Kana amma rifeensatti wanta dibannu firuutiin garaagaraa jira, avokaadoon jira, muuziin jira. Salphaatti arganna mana keenya keessa teenye qarshii odoon baaseen warri nu hojjechiisan yoo fidan isarraa fayyadamuu hin dandeenya haala salphaadhaan jechuudha. Garuu maal seetanii amma isinitti argisiisee hin beeku. Viidiyoo tokkollee waa'ee hanqaaquu maal kan hojjedhe private godheen jira. Sababni isaatis madaamin xiyyannaaf hin eeyyamne waan ta'eef jechuudha viidiyoo waan akkasii hojjechuudhaaf. Kanaafuu biyyatti yoon galee biyya keessa teessanii akkamitti rifeensa keessa wantuma argattaniin akkamitti akka rifeensa keessan kunuunsuu dandeessan, fuula keessan kunuunsuu dandeessan, akkasumas immoo waa'ee jaalalaa sirriitti gadi bu'eetiin barsiisuu barbaada dhugaa isiniin jiraani. Maaliif baay'een keessan ati dooktorii miti naan jettanii, baay'een keessan ati barsiistuu miti naan jettanii. Ani sirriidha. Ani barumsaan dooktorii miti yookiin immoo barsiistuu miti. Garuu experience nani qabu isarra kan isaanii caala jechuudha. Kan warra dooktorii yookiin immoo warra barsiisanii caala jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf waa'ee jaalalaa fageenya biyya ormaa ta'anii biyya keessatti nama tokko yeroo wajjin waa'ee jaalalaa dabarsituu yeroo kee gubdee wanta akkasii kana dooktorii fi barsiisota miti kan beeku. Nuyi shamarran biyya Arabaati kan beeku. Baay'een keessanii hin beektu. Akkasumas wanta mana keessa teenye wanta fuula namaa bareechisu, wanta rifeensa keenya guddisu baay'een keessanii hin beektan taanaan rifeensi kee akkasiin turrean. Ani mana biyya Arabaa kan ergan dhufe rifeensi kee naaf guddate. So wanta ana fayyade tokko namoota biraa akka fayyadu gochuu nan danda'a jechuudha. Dirqama ani barsiisuudhaaf, dirqama immoo waan tokko bayee dubbachuudhaaf barsiistuu yookiin immoo dooktarii ta'uun qabu. Amma kanuma isinitti himuu barbaada. Kanaafuu warri haaraa yeroo jalqabaatiif gara chaayinaalii kootii dhuftan ammas barachuu kan barbaadan waa'ee rifeensaa, waa'ee jaalalaa, waa'ee fuula namaa bareechisu waan garaagaraa wantoon beeku hunduma ishee isiniif godha. Chaayinaalii koo subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas immoo namoota biraatiif sheerii godha. Yoo jaallattan laayikii godha. Please keessattuu wanti ani isin jechuu barbaadu yeroo subscribe gootan mallattoo bilbilaa gadxuquu hin dagatinaa. Inni biraa immoo koomentii barreessuudhaan duratti wanti jiru laayikii gochuudha. Please laayikii godha. Qajeelummaa yaada yeroo hundumaa jireenya keessan keessatti dhugaa isiniin jedhaani ofii kiyya chaayinaaliin qaba. Garuu namoota na arge hunduma chaayinaalii isaanii subscribe nan godha. Maaliif seetan wanti anarraa hir'atu tokko hin jiru waan ta'eef jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Yoo itti isiif fayyadee osuma viidiyoo laaltanii gaafii na gaafachaa jirtan koomentii irratti garuu laayikiin hin jiru. Please laayikii godha. Yeroo subscribe gootan mallattoo bilbilaa gadxuqaa. Ammallee viidiyoo isinirraa barachuu dandeessan isin fayyaduu danda'u. Isinii qabadheen dhufa jechaadha. Sinan jaaladha, sinan kabajadha. Dhugaa isiniin jira baay'ee tokko isin galateeffadha, baay'ee tokko isin jaaladha. Ijoollee Oromoo kan taatan keessattuu jechuudha. Please dhugaa isiniin jedha ijoollee Amaaraa argitanii jirtan taanaan ani nama sanyiidhaan hin qoodu, nama gosummaadhaan hin qoodu hin beektu. Garuu baay'ee tokko wal jajjabeessan, baay'ee tokko laayikii waliif godhu. Isin garuu akkasii miti dhugaa isiniin jedhaan. Baay'een keenya hin hinaafna. Maaliif rakkoon keenya maal akka ta'e hin beeku malee ani dhugaa isiniin jedha. Kan laayikii gootan osuma jirtan, kan subscribe gootan osuma jirtan, namni hinaaftan immoo baay'een jirtu ofii keessan mataa keessan hin beektu. Please ani warra laayikii namaaf godhu, ani warra nama subscribe namaaf godhu ni miti akkas jechaa jiru. Garuu
warra inaafaan qabee akkasumaan lafa kaatanii nama arrabsitan viidiyoo illee fixanii osoo hin ilaalin waanuma tokko dubbii caafii qabdanii kan nama arrabsitan please gara mataa keessaniitti deebi'aa. Ani akkuma isin jedhee yeroo isin arrabsitan nan jajjabaadha malee wanti narraa hidhatu wanti tokko hin jiru. Kanaafuu isin waqasu isin galateeffachuun dhufe galatoomaa dhugaa isin jedha. Baay'ee tokko isin kabaja warra na jaalattanis warra na jibbitanis baay'ee tokko isin jaaladha. Baay'ee tokko isin kabaja naaf jiraadha. Akkuma isin jedhe waggaa irraatitti subscribe kuma dhibba tokkotiin akkan dhufu abdiin qaba. Waggaa irraatitti subscribe kuma dhibba tokko. Wal argina nagaan tura. Sinan jaaladha. Bye bye.